Yoon hiyyeessa ta'e maaliif akka kana na godhu? Maal koon farankaadha? Ani farankaan kaffala yoonaa kaa'an maal qaba? Tola isaaniin kadhanne. Anoo akkan ta'ee waanan gurguree barankaa anuu harkattiin qaba. Liqii nyaannan jenne yoonaa kaa'an maal qaba? Otuu akka keessaniiti ijoolleen koo iidii agabuu baafteetti. Iidiin bor ta'uudhaan yaadda baafameera laata? Bori moo iftaani jedhamaa jira. Foon akkamii foon cooma akkamii seetan sa'a akkamiitu qalamte? Rabbi umurii isaanii haa kaasu. Ijoolleen koo agabuu iidii abaaftuudhaaf akka lana godhan maal ababbaan keetu guddina godhe? Dhala eedaa ababbaan kee nama akka kalaan. Foonni isiniifan kaa'aa madaba tokko isiniifan kaa'aa naan jedhanii foon giseen amma dhaqu godha bakkee jara baraa gootti qalamti. Namni achi cululleen baalarraa. Foon dhumee ijoollee rabbii jedhaati borii diidha nama ijoollee maaliin godha rabbii jedhaati. Yeroodhaan maaliin ergadha naa kaa'aa haadha kumaa dhukkubaa isin ganamaa marfee geessee dhufaa rabbii jedhaati fuudhaa obbida naa kaa'aa jennaan. Gise nama dhufu ani yaadanne iyyuu namatti irratti wal fixe naan jedha nama abbaan. Gama baaraagoo tokko qalamteetti jedhanii deemtanii ilaaltan. Isa iji amma gama baaraagootii immoo amma ijoolleen achi daawwallaan achi dhumeeraa naan jennaan. Sheek Hadirii baasaan biitu qalan. Isa iji nama bakka nama lamaatu hafee biriinis harkatti naan jennaan. Isaan achitti fiigaa jiran mooko. Maal akka kala zadee akka kana wal hojjechuu rabbii jedhaati akki kun gaariidha. La ilaha illallah. Ijoollee amma yoon amma achi dhabe ijoolleen amma iidii maaliin baafti maal nyaatti ijoollee qoccoodhaan iidii baafti. Maal koon farankaadha yoon hiyyeessa ta'e maaliif akka kana na godhu? Ani farankaan kaffala yoonaa kaa'an maal qaba? Tola isaaniin kadhanne. Farankaa anoo akkan ta'ee waanan gurguree barankaa anoo harkattiin qaba. Liqii nyaannan jenne yoonaa kaa'an maal qaba? Isiniifan kaa'aa naan jedhan. Madaba tokko 230 naan jedhan hin kalakkarre naa kaa'aan jedhe. Amma kanatti nama isa sooressa gaa'isa fira qabu akkala kaa'anii jechuun maal fayyada? Rabbi akka kana gaariidhaan illee na waamaniiru jarri Sheek Hadiir. Achi amma si keenyarraa lafa si keenyarraa madaba tokko 225 iyyuu ni raqa. Beellama namaa qabdu kanaan dura xarrii jettanii sanee jettanii kanaan dura. Isa kana liqii miti harkattiin isinii kennaan jedhe. Liqiin jenne liqiin gaafanne harkattiin isaatis akka ilma isaanii mataa jabaatan rabbi umurii kee akka. Otuu akka isaaniiti ijoolleen agabuu iidii baafteetti. Argadheera mooko. Otuu akka baakeetiiti silaa ijoolleen koo iidii baafte. Otuu akkalaa jettu. Otuu akka keessaniiti ijoolleen koo iidii agabuu baafteetti. Anaammoo rabbinaa wakalamee gama Sheek Hadirii ilaa kun oola. Foon akkamii foon cooma akkamii seetan sa'a akkamiitu qalamte. Haamin isa otuu akka keessaniiti ijoolleen koo agabuu soomteetti. Rabbi jira. Biyyoomni anii fi wajjiniin qabnu eega akka kana ta'eeti olloomni keenya eega akka kana ta'eeti rabbi jiraa jedhiiti itti naayima babbaa kee. Ama anaa itti naayima. Guddina godhan adda rabbitu na wakkalame malee silaa ijoolleen koo agabuu iidii baafte. Laa ilaaha illallah. Ilaamee batiruu kootiin foon argameera. Jabaadhu itti dhiisi kottu jedhaniin sila oolaa jara wan jaraasii tokkoyyii jara Shee Mahammad Zeenii walitti baafannaa miidhaginaa gaafadhu jennaan achi dhaqeeti. Gad dhaqaa jirtaa miti? Gara malkaa jara abbaa firaa agalootti qalamaa jirti jedhani dhiisii kottuu foon argameeraa jedhaniin. Iidiin bor ta'uudhaan yaadda baafameera laata? Isuma bori moo iftaani jedhamaa jira. Amiin dingaa fixxe mucaatuyyi keessaa baasee dhagaa baatirii. Isa yin himne yoo siin himte ilmoo koo ati kottuutuma akka abbaa keetiin ta'inii. Atis akkuma abbaa keetiin mataa jabaata. Kottuudha rabbi jedhiitiin atti migaa. Abbaa keetiin immoo baga kana na hojjettan jedhanii. Otoo akka keessaniitti ijoolleen koo agabuu iidii baafteetti anaammoo rabbinaa buuseera. Sa'a coomtu akkamiin 225 madabar gadhee. Rabbi jiraa jedhini. Nagaatti gaa. Yaa sayyidii hambel karaamaa. Yaa sayyidii hambel karaamaa. Sayyadee. Rabbi isaana beeles.